Biyya keessaa fi biyya alaa teessanii isaaf miidiyaa kan daawwataa jirtan akkam jirtu kabajamoo daawwattoota isaaf miidiyaa. Oduu guyyaa irraatiif qindeeffannee isinitti hima. Oduu dursuun hangaftoota oduu. Ameerikaan yeroo viizaa lammiilee Itoophiyaaf kennitu waggaa lamarraa gara baatii sadiitti gadi buusuu ibsite. Humnaan Iraan oomisha nuukileeraa irraa dhorkuun hin danda'amu jedhan qondaala duraanii Mosaad. Murtee du'aa dabarsuun kan beekamtu Saudi Arabiyaan kamiisa darangaggaa lammiilee Itoophiyaa lama ajjeestee dabalatee lammiilee biyya alaa ajjeefaman barana 100 gahuu AFP gabaaseera. Saudi Arabiyaan bara 2014 hanga bara 2025 gidduutti namoonni 1816 ta'an murtee du'aan adabdee jirti. Kabajamtoota daawwattoota kan daawwataa jirtan isaaf miidiyaadha. Amma oduu bal'inaan. Saudi Arabiyaan daddabarsa qoricha sammuu halochuun kan himataman lammiilee Itoophiyaa lama du'an adabuu ishee ministeerri dhimma biyya keessaa biyyattii himan. Murtee du'aa dabarsuun kan beekamtu Saudi Arabiyaan kamiisa darangaggaa lammiilee Itoophiyaa lama ajjeestee dabalatee lammiileen biyya alaa ajjeefaman barana 100 gahuu AFP gabaaseera. Miidiyaan mootummaa Saudi Arabiyaa maqaa lammiilee Itoophiyaa lama ajjeefaman ibsuun lameen isaanii hashishii baala sammuu halochuu gara biyyattii yeroo galchan qabaman jedhan. Maatiin namoota ajjeefamanii sirriitti dhagahuun isaanii waan hin baramneef BBC'n maqaa isaanii caqasuu hin dandeenye. Gabaasichi lammiileen Itoophiyaa himataman kunneen mana murtiitti dhiyaachuun himanni isaan irratti banamuun balleessaadha jedhamuun murteen du'aa isaan irratti dabreera jedhe. Amnesty International gabaasa wixata darbe baase waggoota dhiyoon as himata daddabarsa baala sammuu nama halochuu jechuun lammiilee Itoophiyaa dabalatee namoota hedduu irratti murteen du'aa darbuun dabaleera jedha. Bara darbe lakkoofsi namoota murtee du'aan Saudii keessatti adabaman guddaa ta'uus eereera. Murtee du'aa darbe 3 keessaa tokko himata daddabarsa baala sammuu nama halochuun kan wal qabate ta'uun kan ibse Amnestiin akka seerota mirga namummaa idil addunyaatti yakka du'aan nama daddabarsuu ta'uu hin qabu ture jedhe. Waggoota 10 darban keessatti himata daddabarsa qoricha sammuu halochuu waliin kan wal qabatu murteewwan du'aa 597 Saudiitti darban keessaa parsantii 75 kan ta'u lammiilee biyya alaa irrattidha. Isaan keessaa 34 Masrii fi Itoophiyaa, Yordaanos, Naayijeeriyaa, Paakistaan, Sooriyaa fi Soomaaliyaa irraa ta'uu ibseera. Ji'oota 7 darban keessatti Saudi Arabiyaatti namoonni 189 murtee du'aan kan adabaman yoo ta'u 88 lammiilee biyyattii yoo ta'an kan lammiilee biyyoota alaa ta'uu AFP'n gabaaseera. Biyyoonni hedduun murtee du'aa kana kan hambisan yoo ta'u ammallee dhaabbileen mirga namummaaf falman murtee kana hambisuuf hojjechaa jiru. Saudi Arabiyaa fi biyyoonni baha giddu galeessaa hedduu murtee du'aa dabarsuun beekamu. Saudi Arabiyaan bara 2014 hanga bara 2025 gidduutti namoonni 1,816 ta'an murtee du'aan adabdee jirti. Amnesty International Daayirikteera bahaa fi kaaba Afrikaa kan ta'an Kiristiin Beekeriin Saudi Arabiyaan osoo hin nuffinii fi gara laafina hin agarsiisin adeemsa mana murtii haqa irratti hin hundoofneen lubbuu namaaf osoo gatii hin kennin murtee du'aan adabaa jirti jechuun qeeqan. Daddabarsa baala sammuu halochuun murtee du'aan adabuun seerotaa fi qajeelfamoota mirga namummaa idil addunyaa cabsiteetti jedhan. Saudi Arabiyaan Iraanii fi UAE himata daddabarsa baala sammuu halochuu wal qabatu murtee du'aan adabuun beekamu. Humnaan Iraan oomisha nuukileeraa irraa dhorkuun hin danda'amu qondaala duraanii Mosaad jedhe. Qondaalli olaanaa duraanii Mosaad tokko lola guyyoota 12 Israa'elii fi Iraan wal irratti banan keessatti Israa'el hooggantoota waraana Iraan akka haleeluu akka dandeessee fi furmaata waraanaa ta'uu waan danda'u BBC'tti himan. Itti aanaan hoogganaa dhaabbata basaasa Israa'el duraanii yaamii qiraa gaaffii fi deebii addatti BBC Pershiyaa waliin taasisaniin ajjeechaa ajajoota olaanoo garee eegdota warraaqsa Islaamaa
ERGC keessatti kalaqni teeknooloojii fi sirni basaasa gahee olaanaa bahaniiru jedhamu. Haleellaa jalqaba waxabajjii 13 raawwateen Israa'el namoota waraanaan Iraan olaanoo kanneen akka hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa, hoogganaa olaanaa ERGC fi itti gaafatamaa kutaa misaayilaa fi humna qilleensaa ERGC akkasumas saayinsistoota nuukileeraa hedduu ajjeesuun ishee ni yaadatama. Israa'el kana raawwachuu kan dandeesse hojjettoota Mosaad biyyattii keessa hojjetaniitiini. Garuu waan ajaa'ibsiisaa miti jechuun dubbatan. Iraan ajjechaa kanaan akka hin dinqisiifamne kan himan yoo ta'u, yaada Iraan kana duuba waraanni guutuun jiraachuu fi namoota muraasa ajjeesuun kaayyoo biyyattii qabattee irratti cichaa jirtu sanadha jijjiiruun ulfaataadha. Raamii Iqraa wanti hundi teeknooloojii waliin wal qabata har'a teessee odeeffannoo walitti qabuun saayiberiidhaan kan raawwatamu waan ta'eef waan adda akka hin taane himan. Bilbila qabatteetiin tataanaan jireenyi kee uummataaf ifaadha. Jireenyi nama hundaayyuu yeroo kana dhookataa hin ta'u. Keessumaa hanga uummata keessa jiraattetti odeeffannoo waa'ee nama tokkoo argachuun hedduu salphaadha jedhan. Yoo ati eegduu warraaqsa olaanaa yookaan qondaala mootummaa olaanaa taatu ammoo namoonni bakka ati jiraattu beekan baay'eedha. Bilbila qabda, maatii qabda, teessoo qabda. Guyyaa irraa gara guyyaatti jireenya dhuunfaaf sochii goota. Kanaafuu teessoon kee teeknooloojiidhaan nama si hordofuu barbaadu kamiifuu beekamaadha. Gaaffiin biroo immoo bakka namni sun jiru erga beekamee akkamitti haleellaa sana irratti raawwattaadha. Sunis ammas teeknooloojiidhaan tarii baay'ee ulfaataa ta'uu danda'a. Garuu haleellaa qiyyafattee bakka jiranitti irratti raawwachuu dandeessu ta'a. Amma misaayilootii fi diroonii Israa'el qajeelfama kennameef sirnaan raawwachuu irratti hedduu fooyya'aniiru. Kanaafis indastiriin ittisa Israa'el waggoota lamaan darban keessatti guddina kanaan dura hin turre caalaa dabaleera jechuun dubbatanii. Qondaalli olaanaa duraanii dhaabbata basaasa Israa'el duraanii Raamii Iqraa kanaaf wayita deebii kennan akkas jedhan. Mee waan Gaza keessatti ta'aa jiru ilaalaa. Israa'el hooggantoota Hamaas hunda suutaan dhabamsiiftee jirti, garuu Hamaas ammallee jira. Hooggantoota waraana 15 qofa ajjeesuu waraana injifachuu hin dandeessu. Biyya akka Iraan guddoo fi lakkoofsa uummataa guddoo qabdu waliin loltee waraanaan injifachuu hin dandeessu. Hooggantoota 15 ajjeesuun kaayyoo uummata namoota miliyoona 92 ta'uu jijjiirsisuun hin danda'amu jechuun deebisan. Iraan boombii nuukileeraa akka hin oomishne yoo barbaadame dhorkuu yoo barbaadde waliigaltee qabaachuu barbaachisa. Warri Iraan yuureeniyeemii gabbatee kiiloo giraama 408 qabaachuu isaaniif itti gaafatamummaa kan fudhatan Tirampii fi Neetaaniyaahoodha jedhan itti aanan hoogganaa dhaabbata basaasa Israa'el duraanii Raamii Iqraa. Haleellaa Iraan irratti raawwatteen qondaalota waraanaa olaanoo saayintistoota gabbisuu nuukileeraa dabalatee ajjeefteetti. Waraana guyyoota 12 booda jaarsummaa pirezidaantii Ameerikaan dhukaasa dhaabuuf waliigaluun isaanii ni yaadatama. Ameerikaan yeroo fiizaa lammiilee Itoophiyaaf kennitu waggaa 2 gara baatii 3 gadi buusuu ibsiteetti. Ameerikaan yeroo fiizaa lammiilee Itoophiyaatiif kennitu turteen kan waggaa 2 ture amma baatii 3 gadi buusuu beeksifte. Imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu beeksisa haaraa doolessa 2025 toora feesbuukiin isaa irratti maxxanseen sababa ministeerri dhimma alaa Ameerikaa jijjiirama imaammata baaseen biyyoota baqattoota hin taane irratti murtee darbe ta'uu ibseera. Kana malees fiizaan kanaan dura kennamuun yeroo garagaraatti seenanii bahuun kan danda'amu yoo ta'u amma garuu yeroo tokkicha qofa kan ittiin seenaman bahu single entry taasifamuu beeksisi kun dabaluu ibseera. Akka imaammata ministeera dhimma alaa Ameerikaa haaraa kanatti adoolessa
Adoolessa 8 bara 2025 irraa kaasee hojiirra kan oolfamu yoo ta'u, garuu ammoo fiizaa yeroo kanaan dura argatame kan hin ilaallanne akka ta'e dabaluun beeksiseera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa biyyoota Afrikaa kan akka Naayijeeriyaa fi Gaanaa irratti haaluma wal fakkaatuun yeroo fiizaa imaltoota baatii 3tti gadi gabaabbachuu kaleessa beeksisanii ni yaadatama. Haaluma kanaan lammiileen Naayijeeriyaa fi Gaanaa gara Ameerikaatti imalan irratti jijjiirama yeroo fiizaa fi haalduree irratti jijjiiramni taasifameera. Sababii amma Ameerikaan imaammata fiizaa ishee irratti jijjiirama taasifteen wal qabate namoonni barnoota daawwannaa akkasumas hojiidhaaf gara Ameerikaatti deeman hundi fiizaa baatii 3 qofa argatu jechuudha. Kana malees fiizaan isaan argatan kan yeroo tokkicha qofaaf biyyattii seenuuf isaaniif hayyamamu ta'a jechuudha. Jijjiiramni imaammata fiizaa Ameerikaa kun bulchiinsa Tiraampiin kan hojiirra oolfame erga waxabajjii 2025tti lammiilee biyyoota 12 kanneen nageenyaaf yaaddoodha jedharratti dhoorkaa ka'uu beeksiseen boodaadha. Biyyoota 12 kanneen keessaa Chaad, Dimokiraatik Riippaabilik Koongoo, Eertiraa, Liibiyaa, Somaaliyaa fi Suudaan eeramaniiru. Torbaan booda ammoo Itoophiyaa dabalatee lammiileen biyyoota 36 akka gara Ameerikaa hin galleef dhoorkuu yaadni jiraachuu ministeera dhimma alaa biyyattii eeruudhaan miidiyaalee gabaasaniiru ture. Akkasumas baatii caamsaa keessa Doonaald Tiraampiin baasiiwwan biyyattii biyyoota kanaan keessatti argaman akka beellama fiizaa barattoota hin kennineef dhoorkee akka ture ni yaadatama. Kabajamtoota daawwattoota isaaf miidiyaa YouTube waan daawwattaniif galatoomaa. Hanga oduu biraatti walitti deemnutti nagaan nuuf turaa. Afeerraa keenya.